Oromiyaan qabdu hunda fidee biddaan gube namichi. Alaabaa abbaa gadaa fidee biddaan gube. Alaabaa adda bilisummaa Oromoo fidee biddaan gube. Alaabaa naannoo fidee biddaan gube. Alaabaa odaan keessa jiru jechuudha ta'u uummanni Oromoo ittiin ijoolleen teenna faarfattu ta'u Oromiyaa keessa fannifamtee jirtu jechuudha. Sambiraan dabree alaabaan biyyattiin ittiin bultu alaabaa sabaaf sabalammii bakka buutu fidee biddaan gube jechuudha. Jarri kun maal agarsiisan? Nu malee namni hin jiru. Isinii gala nu malee hin jiru namni jechuu isaaniiti. Ergaa biraa of keessaa dhumaa rabbiin mataa kana sirra kaa'e. Buqqee bilaashaa baattee deemtaa jechuudha. Qabsaa'uu qaba. Kanaaf uummanni Oromoo ergaan kiyyaa walumaa galatti nuti kanaan dura isinitti himne. Uummanni Oromoo akka uummata Oromootitti ani irra caalatti siyaasa Oromoo kan akkana taa'ee yoo ilaalu gizee garii. Eenyuun komadha beektanii hoggansa komadha. Jawaariin komadha. Marroo Dirribaa komadha. Daawud Ibsaa komadha. Abiyyi Ahmad komadha. Shimallis Abdiisaa komadha. Maaliif isaan kana komadha? Akka uummanni Oromoo tokko ta'ee uummanni Oromoo walii galee hin deemne kan wal godha isaan kana. Garuu xilaata biratti mee gurra qalbii qabuun dhaggeeffadha. Xilaata biratti Abiyyiinis Profeesar Maraaraanis Jawaar Muhammadis Marroonis Jaalsanyiinis Jaal Daawud Ibsaatis tokko. Alaabaan adda bilisummaa Oromootis alaabaan abbaa gadaatis alaabaan Oromiyaan ittiin faarfantu tanaannoo ittiin bultus isaan biratti tokko. Xilaanni bakka takka si gubaa siin jechaa jira. Risaalaa kana si gala yaabata uummata nyaateetuma dhugu. Risaalaan jarri kun si dabarsan si gala ayaan faannoo jecha waan ati jaalattu eeshi deeggartoota faannoo ta'uudhaaf caafirra jirtan namoonni gariin maqaa Oromoo dhaattanii abaa'uudha ofiin jecha faannoo ayaan faannoo jechuudhaaf guyyaa lakkaattan. Okay. Faannoon ati har'a ayaan faannoo nuun jechuudhaaf qophoofte alaabaa abbaa gadaa ijatee dura ibiddaan gube. Alaabaa naannoo Oromiyaa ijatee duratti ibiddaan gube gee ich habe gesagt gee sitzen deine Zimmer ich komme später. Sigale alaabaa abbaa gadaa ijatee duratti ibiddaan guban alaabaa adda bilisummaa Oromoo ijatee duratti ibiddaan guban alaabaa naannoon Oromiyaa ittiin bultu ijatee duratti ibiddaan guban achi keessaa wanni sitti mul'ate Abiyyi tokkocha foto Abiyyi tokkocha argite dhimma Abiyyi irraa haasayin dhimma keetirraa haasayin. An Abiyyi Ahmad irra maa dhaabataa miti maal waan fedhee godhe Abiyyi Ahmad yoo biddaan gube danda'ee jechuudha. Dirqama kiyyaa miti. Abiyyiin mootummaa Itoophiyaati. Abiyyi bira ga'uudhaaf umrii kee guutuu osoo qabsoofte Abiyyi bira hin geettu sitti maan. Abiyyiin eegdota gahaa qaba. Boodigaardii qaba. Ijumaanuun arga jettee yoo barbaadde hawwiidhaaf hin agartu Abiyyi yoo barbaachisaa ta'e. Lafan dhiitina akkanumaan wallaalaan ta'ina. Abiyyiin gaafa itti jabaatte sigatee balaluu sigatee biyya san keessaa ba'u carraa nama qabuudha bar. Ati sabbaa keetii dhayita. Waa'ee Abiyyi qofa si mul'ate alaabaa achitti inni biddaan gube waa'ee Oromoo hunda walitti qabee inni gube si mul'ate Abiyyi Ahmad jechuun bar muummicha ministeera Itoophiyaati bar. Lokoftoriin Itoophiyaa keessatti argitu bar ka isaati bar. Xayyaarri Itoophiyaa keessatti argitu hun barti ka isaati bar. Xayyaara tokkocha keessa bu'ee biyya barbaadetti kola goltummaa gaafata bar. Kolkoloo. Isi waan takka yaaddan Abiyyi gubda Abiyyi akkami gubda osoo Abiyyiin gubuun danda'ame bar. Abiyyi waggaa shan achi hin turu. Qabsoo har'a jalqabde har'a qabsoo jalqabdanii kanaaf jecha footoo kana mara keessa warri footoo Abiyyi qofti isin mul'ate dogoggora keessan sirreeffadha. Nuti akka uummata Oromootitti waliin gubachuudhaaf deemna. Warri Abiyyi deeggartus gubachuuf teessa warri Marroo deeggartus gubachuuf teessa warri Jawaar deeggartus gubachuuf teessa. Kuni faaktiidha liqimsii fudhadhu. Yoo gassii taruu dide bishaan itti dhugi. Yoo bishaaniin gassi taruu dide soogidda itti naqi. Yoo soogiddaan gassi taruu dide Coca-Cola itti dhugi. Sigalee obboleessa kiyya dhugaa sitti mana nuti faaktii warra kaleessa dhugaa sitti mee qabsaa'ee fakkeessaan beeynu osoo haga fedhe Abiyyi jibbiyaan ayaan faannoo jedhee faannoo wajjin qabsaawwan. Faannoo alaabaa adda bilisummaa Oromoo jetiyee duratti biddaan gubdu. Faannoo alaabaa abbaa gadaa jetiyee duratti biddaan gubdu. Faannoo alaabaa Oromiyaa jetiyee duratti biddaan gubdu. Osoo dachiin tun osiite samiin gasiite ayaan faannoo jedhee faannoo wajjin maqaa abaa'oo dhaadhee maqaa adda bilisummaa Oromootiin hin naggaadu. Kaayoon adda bilisummaa Oromoo kanaa miti. Alaabaa Oromiyaa eeguudha. Alaabaa Oromiyaa tiisuudha. Daangaa Oromiyaa tiisuudha.
xilaata jala fiiguu miti kaayoon adda bilisummaa Oromoo. Isin garuu warri miidiyaa irra teettanii guyyaa takka hafuura qabsoon beeyin. Guyyaa takka gabbuutanii waraana kana deeggarsan goone. Guyyaa takka gabbuutanii waraana kana bira dhaabanne hin fakkeessina. Hin fakkeessina. Waraanni adda bilisummaa Oromoo kaayoo qaba. Waan loluuf beeka. Waan achi jiruuf beeka. Ilaalcha beeka. Akka itti qabsaa'u beeka. Isin warri garuu osoo namni siyaasa bakka isin buufatin bakka bu'aa siyaasaa taatee tawakkaayii waraana adda bilisummaa Oromoo taatee waraana adda bilisummaa Oromoo bakka na buufate Oromoo kana barbaadaa faannoon ibidda si qaba. Marroo deeggartee dhiiste Abiyyi deeggartee dhiiste Jawaar deeggartee dhiiste maqaa Oromoo jedhu kanaan gubachuudhaaf teessa. Namni kanan beeyne wallaayati wallaaladha. Fudhadhu gorsi kiyya kun akka aanan harma haadha keetii wanni akka harma haadhaa hin jiru bar qulqulluu harma haadhaa caalatti addunyaa kanarratti wanni qulqulluun hin jiru. Harma haadha keetii ka hootee guddatti qofa qulqulluun wanni marti camallaqamaadha. Juusiin ati dhuytu dhugaatiin ati dhuytu wanni ati ofitti gadi guurtu kun marti camallaqamaadha. Wanti walitti godhamee walitti shamallaqamee wal keessa dhayamee si obaasan hundi isaatu waan walitti dhayameedha. Kaan amma siyaasaa jiru garuu dhugaadha. Dhugaa akka haadhatee garaa baatee sana. Kanaafi nuti akka uummata Oromootitti dogoggoruun nu barbaachisu. Hoggansi kenna namni Oromiyaadhaaf yaadu muraasa. Parsantii guddaa jechuudha. Aangoo ka qabu Oromoodha jedhan. Namni gariin akkamii yaada beektanii? Abiyyiin Ahmadachii ka'ee osoo jijjiiramni wayii dhufee mootummaa wayii dhufee Oromoodhaa dabartii jedhee nama yaadu jira. Maasii dabarti qilee seenta. Qilee Tigree haa ta'u Amara haa ta'u dhufee aangoo san qabate taanaan Oromootu akkana nu godhe siin jedha waan ati irra lafa dhiittu ati abbaa Omaarree jettu kana takkatti uummanni Oromoo dhiiga qaban. Kanaaf jecha hayyoonni Oromoo paartileedha warri dhufin jettan hoggansarra warri jirtan uummata Oromoo tokkoomsaa ufillee tokko ta'a. Jarri kuni takkatti isin guban. ABO fi KFO'n takkatti gubachuudhaaf teessan. Hagarraatitti xilaanni Abiyyi Ahmad kophaa baasee irratti qabsaa'ee beeku hin jiru. Inda'uun nu wayyaayu gizee qabsoofne Abiyyi Ahmad jennee Abiyyi Ahmad irratti qabsaa'aa turre. Jarri garuu har'a Abiyyi fi marroollee bakka argatanitti balleessuudhaaf halkanii guyyaa dhama'an jechuudha. Kun dhugaa miti warri koomantii barreessame. Dhugaa miti jarri kuni Abiyyi Ahmadii fi Jalmarroo osoo argatanii inda'uun Abiyyi dhiisanii Jalmarroo balleessu awwala. Beeytanii kana dhugaa rabbi akkamitti isiniin galle kun osoo carraa argatanii Abiyyi dura Jalmarroo balleessu. Abiyyi naguma sanuu Itoophiyaadha jedhee amma tokko amana. Waraanni adda bilisummaa Oromoo ammoo Oromiyaa irratti nutu qabu jedhee warra qabsaa'uudha waraanni adda bilisummaa Oromoo. Kanaaf xilaanni har'a isin jala fiidanii hudduu bitanii tawakkaayii waraana adda bilisummaa Oromoo taate maqaa waraana kanaa waggaa 50 balleessuudhaaf jecha. Lippistikii ta'e dibattee buduraa kee dibattee fuula kee hunda jijjiirtee as baatee uummata keenya attaallaltu dhaabadhu. ABO'n qabsoo qaba kaayoo qaba waan deemuuf beeka. Xilaanni ati irra jala fiigaa jirtu osoo tekkare jaallaltu alaabaa adda bilisummaa Oromoo biddaan gubaa jira. Eeshi rakkoon isaanii Abiyyi Ahmad waliin maaliif alaabaa adda bilisummaa Oromoo biddaan guban? Rakkoon isaanii Shimallis waliin maaliif alaabaa Abbaa Gadaa biddaan guban? Rakkoon isaanii mootummaa biyya bulchaa jiru Abiyyi wajjin maaliif alaabaan Abbaa Gadaa gubatti? Gowwaadhaati mataan sin dalagu. Mataan keessan diigamee farrase maafi muh dhagaa baattanii deemtan moo akkami sammuun kun hin jiru maafi hin jiru buqqee maalii rabbi sirra kaa'ee ittiin deemta kana ittiin soorta mataa dhagaa rabbi sirra kaa'ee. Kanaaf jecha nuti Abiyyi Ahmad osoo irra caalatti as deebi'ee uummata kanaa qajeelee waan uummanni kun barbaadu godhee barbaadna. Abiyyi marroo walitti dhukaasu deeggarree hin beeknu sin deeggarru borii siftaan sin deeggarru kun ilaalcha kiyyaa miti. Ani lafee goototaa keessaa dhaladheera. Siigalee kaayoo kaleessa gootonni irratti cabansan hin beeka waan ta'eef. Kanaafi ilma Oromoo kam jidduttuyyuu rakkina uumamu akka karaa nagaatiin furamuuf nama deeggaruudha. Kaanittis hin arrabsan. Ilaalcha qabnaa kaayoo qabna waan kana barbaadna jedhanii okay. Laakiin ammoo xilaanni isaa lachuu qixa balleessuudhaaf qabsaa'aa jira. Kanaafi uummanni keenya tasgabbaayaa waan deemaa jiru ija qalbii qabduun laala. Bu'aan nu arganne maali miidhaan nu arganne maali? Bu'aan hin jira miidhaanis hin jira. Garuu
Kacaalatti miidhamuuf qophoofne caala. Siigale warri isinarra faannoo dheettanii mana isaanii seentanii wajjin lafa dhiittan kun hattan siyaasa beekanii si fayyadamuu danda'an jiran. Siyaasuman beekan jarri kun siyaasinuu isaanii hin galle. Wallahi waan takkatti jala sararee si hima. Osoo wanni fedhe gale yoo Oromoon akka Oromootitti nama ta'ee aangoo qabachuu dadhabe. Yoo Oromoo walii galuu dadhabee aangoon Oromoo harkaa bahe. Haruma fedhettu namni Oromoodhaan waliin galle. Namni Oromoodhaan waliin galle. Namni Oromoo ofitti hin qabne Itoophiyaa bulchuu hin danda'u. Kun dhugaadha. Abbaa feete haa ta'u. Fakkeenyaaf uummanni Amaaraa kuni aktiivistoonni isaanii uumama fedhe haa ta'u siyaasaan beekan isaan. Siyaasa isaaniif hin kennamne numaayyuu isaanii wanni kenname nama diqqeessu anatu nama caalaa ana ol hundaa ol natu jira Itoophiyaan tiyya Itoophiyaan natu ijaare akka nama si caalu wayii fakkeessanii uf dhiyeessan isaan. Garuu siyaasa irratti gatteettee wajjin yoo dubbatte siyaasa sin danda'an politika sin beekas barumsa hin qaban. Barumsa hin qaban. Fakkeenyaaf amma ayyaana isin jettan ka gidduu kana dhufe kiingii keessan ayyaanaan warra shokolaata aktiivistii Amaaraa ka miidiyaa keessatti hafe bu'aa takka hin qabne kana waliin haasaa godha. Ayyaanaa fi jarri waliin madaalan. Ayyaanaan nama dandeettii barumsaa qabu nama waa'ee siyaasaa beekudha. Jarri siyaasa hin beekan. Simmeetiidhaan deeman nutu si caala siin jedhan nu malee ati biyya bulchuu hin dandeettu jedhan namni nu caalu hin jiruu jedhan jarri. Akkasitti amanan. Siyaasni warra Amaaraa akkasi. Mee gama Tigraay haa dhufnu. Tigraay caalaa Amaarri miidhame. Mee koomantii jala barreessa. Ummata Tigraay moo ummata Amaaraattu caala miidhame. Kanuma barreessitan dandeettanii sammuun keessan kana yaaduu danda'a. Nama arrabsuu hin dandeessanii. Ummata Tigraay moo ummata Amaaraattu caala miidhame. Ani isinii deebisana dhageeffadha. Ummata Tigraayitu miidhame. Ummanni Tigraay waraanni Shaabiyaa seenee loleen faannoon seenee loleen raayyaan ittisa biyyaa seenee loleen liyyuu hayliin Sumaalee seenee loleen dubartiin isaanii ni gudeedamte mismaara qaama saalaa isaanii keessatti rukutan ulfi dubartii beelaan nyaata dhabuu irraa dur daa'imman ulfa garaa isaanii keessaa bahe lakkoofsan qabu. Ummanni Tigraay gabbayee alaabaa adda bilisummaa Oromoo gubee. Ummanni Tigraay gabbayee alaabaa abbaa gadaa gubee. Ummanni Tigraay gabbayee alaabaa ummanni Oromoo ittiin bulu gubee. Ummanni Tigraay jedhee ummata Oromoo arrabse. Ummanni Tigraay gabbayee Oromootu nu lolaa jira jedhee ummata Oromooti qabsaa'e. No. This is politics. Tigraay jechuun politikaan isaanii akkasii. Sigala. Haga asiiti jechuun sigala barila. Namoonni tokko tokko waa baradha. Siyaasa jechuun Tigraayiidhaaf kenname. Siyaasa jechuun Itoophiyaa keessatti Oromoodhaaf kenname. Oromoon akka carraa ta'ee har'a aangoo argate. Aangoo argate kanatti ammoo akka hin fayyadamne gootota Oromoo keessattu baay'ate. Kormiyoo baay'ate osoma garaagarana jedhu sa'aatii sangaan horii itti wanni godheetiin horii ulfeessutti yeroon sun harkaa dabra jechuudha. Oromiyaa keessa waan akkasittu baay'ate. Kormatu baay'ate. Ana malee ka jedhu baay'ate. Anas si caala baay'ate. Anatu beeka baay'ate. Hayyoonni Oromoo hundi osoo walii galanii Oromiyaa keessatti wanta hafuura baafachuu danda'u tokko hin jiru. Garuu uummanni bal'aan hawaasni bal'aan waan si caalu waan bu'aa si qabu adda baasii quba qabaadha. Waan si fayyaduun alatti nama hin deeggarii. Wallaahi anas siif himaa. Waan uummata Oromoo fayyadu agarraan deeggari. Waan uummata Oromoo fayyadu agarraan deeggari. Abbaa fedhe haa ta'u. Waan uummata Oromoo miidhu agarraan mormi. Haga humna keetiitti dubbadhu sagalee ta'e. Saniin gara kaan hin fakkeessin. Hin fakkeessin uummata waan bu'aa qabu hin fakkeessin. Intalli amma ustaazii ibsaa kaatte tun eenyuuni? Egaal. Kanaafi isa kana. Kanaaf uummata Tigraay siyaasa isaanii ilaalaa, uummata Amaaraa siyaasa isaanii ilaalaa. Siyaasa hin beekan. Uummanni Tigraay akkasitti miidhamee sadarkaa uummata Tigraay guutuu lafarraa balleessinanii irra qabsaan sanitti takkaa takkaa uummata Oromoo arrabsanii hin beekan. Takkaa takkaa alaabaa Oromoo gubanii hin beekan. Takkaa takkaa maqaa gaallaa jedhu kanaan uummata kana xiqqeessanii hin beekan. Alaabaan uummata Oromoo illee tuqamtee hin beektu. Garuu miidhama yoo taate ka waraanaan ajjeesan haa ta'u ka beelarraa kaka'e ulfi dubartii keessaa yaa'e sababa beelaatiif jecha waan nyaattu dhabdee dubartiin ulfi garaa isii keessaa ba'e waan har'a naannoon Amaaraa lafa dhiitee Oromoo balleessina jedhee alaabaa Oromoo gubu alaabaa Oromootitti ibidda qabu kanaa miti
nuusiin ta'u. Ulfummaan dubartii garaa an kana ajjeesanii fi ka gubbaan ibitti itti rafe ka shaabiyaan fixxisiin jechaa hin jiru. Beela qofaan. Seenaadhaa beeku kun. Histooriidhaaf ol kaa'adhaa. Seenaan rirmi nyaatu akkuma caalu hundeessaa jedhe. Ummata Tigraay kama ulfa qofaaf ulfaan sababa beelaatiif ulfi dubartii Tigraay irraa ba'ee waan har'a naannoo Amaaraa keessatti ummanni Amaaraa alaabaa Oromoo ittiin gubu kana nuusi kottee qeensaa kanaan waliin madaalu. Lola guddaa ummata dhumee ummata qe'ee irraa buqqa'ee har'a Suudaan keessa jiru ummata qe'ee isaa irraa bahee lafa isaa irraa buqqa'ee jiru osoo hin taane isa kana. Kanaaf jecha jarri kun siyaasa illee beekan isaan wajjin siyaasa hojjechuu illee hin danda'amu. An amma maaltu hagana na dubbachiise alaabaan isin agartan tuni alaabaa Oromiyaati. Alaabaa Oromiyaan qabdu hunda fidee ibiddaan gube namichi. Alaabaa Abbaa Gadaa fidee ibiddaan gube. Alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo fidee ibiddaan gube. Alaabaa naannoo fidee ibiddaan gube. Alaabaa Odaan keessa jiru jechuudha ta'u uummanni Oromoo ittiin ijoolleen teenna faarfattu ta'u Oromiyaa keessa fannifamtee jirtu jechuudha. Sambiraan dabree alaabaan biyyattiin ittiin bultu alaabaa sabaaf sabalammii bakka buutu fidee ibiddaan gube jechuudha. Jarri kun maal agarsiisan? Nu malee namni hin jiru. Isinii gala nu malee hin jiru namni jechuu isaaniiti. Ergaa biraa of keessaa